nama keenya kan akka dadhabne akkuma fedhii wannaa keessa jirutti akka tolqeetiin akka wannaa kana halaal ka deemnamni keenya kun jechuudha. Har'a silaa inni waa'ee fuudhaatii yuumti waa'een tokkoyyuu gurbaa kanarra silaa inni bakka uyyuu har'a diqqaate guddate inni dhiira akkati bakka isaa silaa dhiira taate dasna jedha maaliif jennaan cabsee baqassee har'a biyya yoo jiraate jedhe biyya yoo baay'eetu jira achiisitti achi ergaa ijoolleetti akkam jirti waa nyaattee waa dhugdee jedha madada ijoolleetti na bira gabbaan hin bar yoo ijoollee manatti dhiifannoo qabaan lubbuun keessa baa gaban deebinu hin bar kudhan ribaa kaatee kudhan waa nyaattee inni dawwal garuu namni keenya dubartitti ulfeessu malee dubartitti dhalchuu malee waa ilmoo kan beenne baay'een isaanii kan keessattu dhiirri Oromoo simti maa dhageeffadha wallaahi billaa jasa dheesniin warri jaartii lakkoofsanii warri jaartii keessan qabdanillee yoo ila har'a ilmoo keessaniif iyyaan yoo ilmoo ofiitiif yaadatu ilmoo namaatiif yaada bar namni ilmoo ofiitiif yaadni ilmoo namaatiif yaadu jara uma takka wallaahi billaahi kana waan ta'eef ilamee tartiiba haasofnaa yeroo tokko dhiifama kana waan ta'eef homaasti dhagamini siifu teenna qaraati cimtuudha qaraa jabduu as wajjin jirra jechuudha ammallee borullee homa takka harka kennatini hamma dandeenyeen jechuudha okay karaa akkuma amma jette haala dandameen haala ijoollee kan kee warqaatti argattuu fi akkasummoo dhaamsi kee warra biyyoota alaa jiran biyyoota akka fakkeenyaaf Yuurooppii fi Ameerikaa jiran hamma dandeettaniin waan biraan godhina birriin maallaqni homaa miti boru ganama dhumu garuu hamma dandeettaniin akka isheen bakka godhattu akka dhalliisii kun bakka godhattu inshaallah karraa homaa miti boru ijoollee kan kee kanaan inshaallah ijoolleen kanaan rabbi sii dabarsuu danda'a waan ta'eef yeroo tokko mee kanaaf anammaaf immoo maaliif jechuun wannaaf osoo hin taane akkuma jechuun haala tokkotti jechuudha akkaawuntiin keenyaa maxxasiiti wallaahi birrii Itoophiyaa birrii 50 amma sii dabarsa. Eshi maaliif natti dhagama waan ta'e haalli ijoollee keetii kun wallaahi ijoollee kan kee ifnaan kiyya addan jirtu rayyaan kiyya addan jirtu. Eshi akkaawuntii kan kee ammas kenni dabarsee si erga ammallee borullee ftaallee soliin jiru haga dhumaa. Ija ijoolleetti ilaaluun ijoolleetan ta'e ilaala. Wallaahi homa takka yaadiin akkanallee itti zanafatanii zannaxiiti yoo gawwaruu waan warqaa kan ofirra xiyyeeffadhu malee akkuma itti warqaa irratti xiyyeeffadhu ijoolleetti warqaa qabaachuu qabdi ati seera qabaachuu qabda kana ala homa takka wallaahi rizqiin isaanii adiyoo kanatti jiraachisa isaaniin jiraattati isaanis si darbiti yoo rabbi nama salphisu garuu yoo rabbi wayi nama dhawu isa dammoo akka biraa gochuu danda'a hin cinqamin fata jedhu ofirraa wallaahi rabbi yoo siifatanii dhumarra si dabarsuuf hoo jedhu akkasi gochuu danda'a hundi keenya fata namni bakka geenne malee namni osoo fata namni bakka tokko ga'e hin jiru okay homaa yaadin siif teensi jechuu barbaada galatooma okay amiru tokko dubbadhu ani Allahu barakatuh akkaawuntii kan keessan naa barreessishi yeroo tokko mee haadha abba bilbila keessa Situ siifu dhaggeeffadhu akkaawuntiin ati barreessitu kan mataa keetiiti ka ati gargaarsi daarektii si ga'u ta'uu qaba. Ishi ka eebal meetara nu kenni qaataa na haadha qaataa isin dhagaa turre nu galcha innes hin dadhabne kanaayyuu kan waan nu galchisaniif galatooma. Ani waan lama bicha dubbadheeti isin biraa ba'a maal jechuu barbaada mucayyoo tana gargaaruu barbaadda ni gara maftee deemu malee asirratti tani martinuu odeeffannoo ani waan gargaarsaa hin barbaadu waan inni sin gargaaranaan jedheen iyyateef malee an gargaarsa tokko hin barbaadu saa kana keessattan gargaari maaf si barbaachisa ati si dhukkubaa sin jedhanii miti an maali sillee arginellee si dhukkubaa sin jedhan sibiilatu garaa jiraa sin jedhanii daa'imman 4 qabda namni daa'imman 4 qabu namni dhibamee jiru namni gabbee hojii hin dandeenye namni kalee gurgadhee ijoolleetti yoo guddifadha jedhu akkami gargaarsan barbaanne siigalee amma asirra akka jiru wal arrabsuu dun taane akkamiin akkas gargaaramtu bicha asirratti akkaawuntii kan kee poostii godhaniiti akka taati si gargaaruun si gargaarra siigalee kanaafi asirratti wal arrabsuun nama bira arrabsuun barbaachisaa illee miti mana kan keebantee ati namni kun asitti dhiirri akkanaa malta akkanaa kan dhiira warqeetu jira dhiirri yoo dhufte gabbahi mana badhadhu luqi miidham si jeequu fi gabbahi mana kan keetitti gabbuu sisiifu kana dhaqi mana kan keetitti taasisuu dandeetta Ta'aa geeffatu dubbii yaala wanti akkana akkasi baaliyyoo mi'uuti qabadhu dubbii baandoo galigala dhoogan jedhani haa dubbatu galatooma
Kama sira kuma shantama hin galcha jedhe kun dhiira katama wali qabdee attu taatu na jala gattaattu sun afaan kan kee ada nama arrabsinillee abbaan manaa isii rakkoo qabaateef hundi rakkoo hin qabu marti kenna maatii qabna ijoollee qabna argitee maatii horataa rakkata toran nu beenna siigalee wajjinaan gabbuu mangista samaatii keessaa ganda buufta seetaa mucatti asirratti garaana nyaattee ammoo asii argaarani ammoo argee akkuma tasaatti tiktoker argee yeroo isii haasoftu garaana nyaattee attashiin itti kennee dhaggeeffataa turellee nan beektullee allee sin beekullee gabbuusi gisee isii gargaaraa qarshii gargaaraa hin kenninaa fi hin bira dhaabannaa akka nama saba kennaatti jedhi haase malee nama hin arrabsini na arrabsinee qaamaan na wanti naan jette hin jiru wanta xiqqaatutti natti hin bareennee fi yoosi aarsee dhiifama amma Afaan kufa dhuka saada modu. amma gisee dheeressuu miti dhagee amma maal dheeressi daqiiqa lama muka gamman dheeressuu wayitu qaataa saattanis daqiiqa lama yoo maasa maal taatan jala wani dhageettanii asumatti wal rabsu dhagaa balla anamma mucaa yoo tana hin gargaaraa akka asama haadha waan gootu sifu oduu biraa dhisiti akkawantan keessira poostii nu godhi si gargaaraa sigalee namni martin uyyuu Pointiin kana bakka min pointiin guyyaadha kennaa ooluun akkuma inni jedhe akkaawunti kennu maxxas akkaawunti tamin bas kana barbaan. Ila qoye abbaa amma nu bira laftee halkanii ijoollee turafee jira ani lagaa kan kee qaqqabadhe wanti hasaaruu fi achi gadi bu'eetti akka ijoolleen dhageenye yookiin maatiin dhageenye siyaasuufsiisaa irraa mal laftee halkamaan taateef maaliif maatii qabna ijoollee xixiqqoo qabna nu sigalee peeniin kan kee peenii kenna naf fakkaataara argitee kanaaf hin gargaaramtaa nama baay'ee tokko kana sibichaa miti nama baay'ee kana gargaaramaara argitee kanaaf hin gargaaramtaa akkawanti hanqee bichaa si poostisii godhitii si erginaa birri hin jira namni birri hin qaba martin uyyuu hin qabna an Ameerikaa jiraadha birri si ergaa haga dandee si ergaa akkawanti hanqee poostii godhi kanaaf ajjaa taanii waan biraa haasuun barbaachisaa miti an irraa bu'eera amma na buusee diindaatti na buusuuf saabsaniin amma na buusaadha. Sabee kalaasatillee eenyu sanyii. Sabeeti. Baay'ee Bakka rakkoon qabu. Waan naannoo hunduyyuu waan itti walii galuu qabu. Isiinillee zooroo waanuma tokkoof deemaa jira. Uuma tokko hojjetaa jirra. Manuma yaada tokko dubbataa irra waan ta'eef walii gala rakkoo qabu namni jartee dubbatu barbaadan dubbadhaa carraa walii kenninee waan gochuu qabnu goonee akkanumatti sii jirra afaanii qofa osoo hin ta'in nama tokko jabeessuu yoo barbaanne kaballeessellee ka ofii miidhallee kenna waan ta'eef walumaa galatti akka mataa rakkinna isii akka rakkinna kennaatitti waan qabu akka ofiititti fudhannee gochana dhaabachuun dirqama kenna. Kanaaf wanna amma inni jedharratti yaadne an jabeessuu barbaadu akkaawuntii kennu kenni ati miira keessa seentee ani gargaarsan barbaadu jettee miira keessa seenuu osoo hin ta'in dhalli sun dhala kenna ilmi sun ilma kenna kanillee finna kenna kanillee si waliin jirra si hojii dhibamna gara fuuldurallee si faana jirraa jechuudha. Kanaaf walumaa galatti wanta godhamuu qabu irratti hojjetuu qabnu malee afaaniin sii jirraa afaanii qofaa sanii miti. Kayoona ni du'e profaayilii wal kaa'atan sanii miti. Wal cina dhaabannee waan walii gochuu qabnu walii goonee. Akkam akka ta'e beeyta. Sii fudhageeffata. Namni anamma waan gargaarsaa jedhamu asirratti dubbachuu hin barbaadu. Namni naaf yaade jechuun namni ilaalee na gargaaruu barbaade keessaan akkaawuntii na gaafatu malee anamma sa'aatii kana keessa namni gargaarsa inni na gargaaru. Uummata akka illee wanni an gargaarsa hawaasa. Siif walaa dhageenyu kan siifu. Barbaadu akka ilmoo kiyyaa sagalee naa ta'anuun barbaada dhimma kiyya gar tokko naa galchanuu malee akkaawuntii maxxansee gargaarsa Oromoon naa gootu kana hin fadhu. Dhageeffadhu siifu. Dubbadhu mee sammuu. Boona dubbadhu.
ummanni maa sagalee jira boona warra komantii mee laalaafi sagaleen kee hin jiru sagaleen isaa hin jira guys maal ta'a Malee ummanni waan ta'e hin beeknu sagalee jedha sila fayyaa qaba ummanni. jira ummanni maa hin beeyne